Rakkoo siyaasaan furuun Afrikaa keessatti baratamuu dadhabe. Kun ammoo ardittiin waraana keessoo isheen akka hunkutooftu taasise. Addunyaan wayita waraana yaadaatti ceettarrallee akkuma duraa siyaasa waraanaa gaggeessaa akka jiran biyyoonni Afrikaa hedduun gaagaama dinagdee irraa bayyanachuun itti ulfaateera. Kanaanis manneen barnootaa ala ta'uu lammiilee sarbama mirgaa bilisaan jiraachuu dadhabuun keessatti haalaan dagaage. Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa bilisummaan lammiilee ishee daangaa ta'e keessaa ishee tokko. Kun ammoo rakkoo dinagdee, siyaasaa, rakkoo waraanaa hammaataa itti fiduu danda'eera. Qophii faana keelloo har'aan siyaasa gowwoomsaa dhangalaasanii funaanuu Itoophiyaa keessatti lafa qabatee jiru isin dhageessifna. Rakkoo waraanni dhalcheef balaa rakkoon waraanaa fidee isin biraan ga'uu yaalla. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan gara sanattiin isin dabarsa. Kalloo Miidiyaa. Qaamni siyaasaa uummata yeroo dheeraa waliin turuu fedhu hin sobuu hin sossobuu. Gowwoomsee bu'aa yeroo adamsuus hin fedhu. Faallaa kanaa Oromiyaa keessatti uummata sobuu gowwoomsuuf waan hin jirre fakkeessanii ibsuun mul'ata. Siyaasni wal'aan akkanaa gaafa hundeen isaa soba ta'uu hubatamu jiga. Siyaasa jige ammoo kan lafaa kaasu hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka uummanni naannichaa nagaa dheebote waan beekuuf nagaa buusaa akka jirutti of dhiyeessa. Nagaa buusuuf hojii hojjetaa jiraachuu irra deddeebiin osoo dubbatu argama. Bakka tokkotti yoo waraanan rakkoo furra jedhee dhaadatu oolee osoo hin bulin ammoo mariitti jirra jechuun waggoottan ja'a oliif garaa uummataa rarraasaa jiraataa jira. Inumaa haasaa obsa fixachiisaa ta'een akka waan rakkoon nagaan furamuuf jedhuutti ibsi kaleessa bayaa ammoo akkaan ajaa'ibsiisaadha. Tibbana jechuun sadaasa 26 bara 2024 magaalaa Naqamteetti hundeeffama paartii isaanii waggaa 5ffaa wayita kabajanitti Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waboo dhabamsiisuuf kutannoon hojjetaa akka jiran taa'umsa fuuldura isaanii harkaan rurrukutuun bifa aariin dubbataa turanii. Guyyaa tokko olii ammoo faallaa haasaa isaanii mariin nagaa haala qajeelaan adeemaa akka jiru mootummaan naannoo Oromiyaa sadaasa 28 bara 2024 hime. Rakkoo waraanaa hammaataa keessummeessaa akka jiru uummanni Oromoo qaama nageenya isaa kabachiisuu barbaada. Addatti weerarri humnoota faannoo Oromiyaa keessatti taasisaa jiran jiruuf jireenya uummataa akka hamaa danqeera. Dhalli namaa ba'ee galuu dadhabe. Mana isaatti nagaan jiraachuu ulfaate. Kun furame misooma isaatti deebi'uun dheebuu uummata Oromooti. Mootummaan ammoo aangoo isaa dheeressuu abjoota. Abbaan fedhe du'ee ajjeesee sun hafee ofii isaa waggoota dheeraaf diriirfatee biyyattii bulchuun dheebuu mootummaati. Kanaafis waan aangoo isaa dheeressuuf furmaata jedhu raawwachuu malee rakkoo uummataa furuuf hangas mara ayyamamaa akka hin taane irraa hubatama. Oromiyaa keessatti faannoon mana waliin uummata nagaa gubuu ilma namaa billaan qaluun irra deddeebiin waggoota dhiyoo as dhaga'ama. Mootummaan garuu badii faannoon uummata irraan ga'aa jiruuf dirmannaa taasisuun hafee deebii afaanii quubsaa ta'e laatee hin beeku. Inumaa paartiin badhaadhinaa gaafa uummanni faannoo himatu dhimma waraana Oromiyaa keessaa waliin wal qabsiisuun waboo himachuu irratti fuulleffata. Haasaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa magaalaa Naqamteetti facaasaa darbe taasisanis kanuma. Shimallis Abdiisaa Oromiyaa keessatti faannoon uummata rukutuuf sababaan loltoota waboo akka ta'etti dhiyeesse. Dubbii isaatiin pirezidaantichi abaa'oo shaneen biran geessu halaalatti irraa dheessitii jedhe. Obbo Shimallis akka lafti Oromoo seeraan ala qabamuu fi akka qabeenyi keenya saamamu ka gochaa jiru shaneedhaa jechuun dubbate. Haasaa tasumaa waliin fakkaanne kana itti fufuudhaanis shaneen kana gootee diina dadhabaa hiree tokkoyyuu Oromiyaa keessatti qabaachuu hin dandeenye akka inni humna nurratti qabaatu taasisteettii jedha. Yeroo waa'een faannoo ka'u dhimma waboo wal qabsiisuun dubbiin mootummaan taasisu badii faannoon dalagu faana balleessuuf yoo ta'een ala furmaataaf akka hin taane danuun miidiyaa hawaasaan qoodaa jira. Biyya tokko eeguuf daangaa isaa kabachiisuun nageenya lammiilee eeguun dirqama mootummaa ta'uutu beekamu dubbii dhugaa of keessaa hin qabne nageenya eegsisuuf loltoota waboon akka waan danqamaniitti haasaa Shimallis taasise biyyattii gara balaa hamaatti oofuun ala furmaata waa'ee abaaf akka hin kaadhimne namuu walii himaa jira. Abaa'oo waboon dhimma kanaaf deebii laateen ammoo ibsa ifa hin taane kan wal faallessuu fi dubbii duwwaan guutamedha jedhe. Obbo Shimallis haasaa isaanii xibbanaatiin waboon humnoota finxaaleeyyiin tuquu akka nuti hin ittifne ammoo kan nu danqes waboodhaa jechuun dubbatanii. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa haasaa taasisan keessatti akka faannoon uummata irraa hin dhorkine waraana bilisummaa Oromootu nu danqee jechuun salphina hangana hin jedhamne uummata keenyaa fi nurratti akka raawwatu
taasiseera jechuun komatanii mootummaan naannoo Oromiyaa humnoota kana lachuu jechuun waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota finxaaleeyyii faannoo uummata keenya irraa ni buqqisnaa jechuun aarsaa barbaachisu kaffaluun buqqisuutti jirra jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa meeshaa walitti daldaluu fi waliif dhiyeessu jechuunis hariiroo qabu jechuun dubbatani. Itti dabaluunis diina dadhabaa hiree tokko iyyuu Oromiyaa keessatti qabaachuu hin dandeenye hiree akka qabaatu humna qabaatu nurratti taasisan jedhani obbo Shimallis. Abaaboo Waboonaa ammoo haasaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis tibbana taasisan kan hordofuun ibsa baase keessatti waamichi nagaa kun humna isaanii kan hin gurmoofne waliin injifannoo waraanaa argachuu dadhabuu isaaniif akka fuula biraatti fayyadamuudha jedhe. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo caasaa mootummaa sadarkaa gandaa fi aanaa diiguun bulchiinsa isaa laaffisee jiraachuu obbo Shimallis ragaa ba'aniiru jedha ibsa Abaaboo Waboo. Dhimma marii nagaa ilaalchisuun marii nagaa Taanzaaniyaatti taasifamee tureef loojistikii afaa ofiin haala mijeessuu mootummaan kan ibse himata sobaa fi dhimmoota salphaa ta'an irratti illee himannaa bu'uura hin qabne irratti bobba'ee jedhee jira. Mootummaan uummata gowwomsuu isaa kasaaxilu faallaa haasaa Naqamteetti taasifamee ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa 3/28/2024 ba'e marii nagaa adeemsifamaa jiru milkaa'aa jiraachuu caqase. Ibsa ba'een mariin waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabne adeemsa gaarii irra jira jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa hubachiise. Waggootaaf maqaa waboon ittiin of waamu kalagataa ture mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kamisa darbe baase keessatti waboo waliin marii araaraa adeemsisaa jirruun wantoota muraasa irratti haala wal hubannaa qaburra gahameeraa jedha. Maqaa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin of waamuun ibsichi bahuun gama tokkoon akka waan dhugaa ta'etti fudhatamus jechoonni siyaasaa kanneen waamicha nagaa fudhatan jedhu shakkii namoota keessa naqaniiru. Egeree fi hiree uummata Oromootiif jecha garaagarummaa jiru dhiphisuun naannicha keessatti nageenya waaraa fiduuf qondaaltotaa fi miseensota waboo waamicha nageenyaa fudhatan waliin marii taasifamaa jiruun dhimmoota bu'uuraa irratti wal hubannaan uumamaa jira jedha ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa. Ibsicharraa shakkii guddaa akka namatti naqu miseensonni waboo kumaatamaan lakkaa'aman waamicha kanaaf owwaatanii daandii nagaatti dhufaniiru. Leenjii haaromsaa akka fudhatan taasisuun uummatatti makamanii jireenya dhuunfaa isaanii akka jiraatan taasifameera. Baay'ee isaaniitiif ammoo carraan hojii uumameeraa jedha. Kana jechaan namootuma mana hidhaatti ukkaamsee akka waan waboo ta'anitti ibsaa jiraniif dhiisee isaa addaan baafachuun nama rakkisa. Dhugumaan waboo waliin mariitti akka hin jirre kan nama shakkisiisu ammoo miseensota waboo waamicha dhaga'anii galanii jedha. Tarii warra bosonaa qabsoo irra jiran akka hin taane nama mamsiisa. Dhugaa isaa irraa jala waliin kan barru ta'a. Siyaasni Itoophiyaa uummata biyyattii waan hedduu dhabsiiseera. Daa'imman barnootaan ala taasisee jira. Nageenya lammiilee haala ulfaataa ta'een booresseera. Akka imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa wabeeffatee fuula feesbuuka isaa gubbaan har'a maxxansetti Itoophiyaa keessatti manneen barnootaa 5,550 ta'an cufamaniiru. Kun abdii egeree biyyattii dukkaneessee jira. Walumaa galatti siyaasni gowwomsaan Oromiyaa keessatti gama mootummaan uummatatti balballoomu hawaasicha nuffisiiseera. Dubbiin kijibaa tooftaa siyaasaa fayyadamamus hawaasicha jibbisiisuu isaa kan hubatamu uummanni hedduun araara dhugaa akka sadarkaa isaa eeggate ibsa barreeffamaa irra ka darbe taasisaa jechuurra jira. Inumaa facaasaa waboon hundeen buqqifna jechaa dhaadachaa kamisa ga'ame ammoo marii nagaatti jirra jechuun qoosaan mootummaa biraa dhaga'amuun uummata Oromoo biratti mufannaa biraa dabaleera. Ammas taanaan marii naqa qabeessi waboo fi ABO waliin mootummaa Itoophiyaan taasifamuun isaa furmaata amansiisaa ta'uu namuu karaa adda addaa dubbachuu itti fufeera. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii irraaf qopheeffanne kanumaan kagoolamnu ta'a. Ka torbeen hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jechaa qophii keelloo afaan waliin turtii gaarii. Kallo Media.